Yaabiyyoon nyaatiin yadu'aan awwaamiin hamman bilisummaa ija kiyyaan argutti. Yadu'aan awwaamini. Eebbisaa Addunyaa kan dhalatee guddate naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambidollootti. Eebbisaan maatii isaaf ilma hangafaa yeroo ta'u, obbolaa dhiiraa 2 fi durba 3 qaba. Eebbisaan nama kennaa qabuu fi dargaggeessa jaallatamaa kabajamaas ture. Barumsa sadarkaa tokkoffaasaa mana barumsaa Oliqaa Dingilitti kan barate yoo ta'u, barumsa sadarkaa lammaffaasaa immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qeellamitti barate. Eebbisaan qormaata biyyoolessaa fudhatee waan darbeef yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa'ee ture. Bara 1991 Eebbisaan Ramaddii yuunivarsiitii eeggachaa osoo jiruu humnoonni ABO, TPLF fi Adwaayii yookaan EPLF mootummaa dargii kuffisanii. Magaalaa Eebbisaan keessa jiraatu magaalaa Dambidolloo keessatti ABO'n buufata waraanaa guddaa mataasaa danda'e dhaabe. Yeroo kanatti Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo garbummaa ta'uusaa waan hubateef akkasumas Oromoon hiree ofiin of murteeffachuu akka qabu waan itti amaneef qabsaa'uuf waraana bilisummaa Oromoo ABO'tti makame. Eebbisaan jalqaba akka dabballeetti kan leenji'e yoo ta'u, dandeettii addaa waan agarsiiseef buufata ABO kan Dambidolloo keessatti argamu leenjisaa dabballootaa ta'es muudame. Eebbisaan waraana qofa osoo hin taane dandeettii sirbaas ni qaba. Weellisaa beekamaa fi qabsaa'aa mirga Oromoos ture. Kennaa sagaleesaa kiiloolee sanaan kan inni ittiin beekamu keessaa tokko walleesaa kan gootummaa faarsu ture. Abaa jabeessa waqtii yaabaleessa gashee facaasa lafee ishee bobeessa bakka jirtan mara daha barbadeessa. Abaa jabeessa waqtii yaabaleessa gashee facaasa lafee ishee bobeessa bakka jirtan mara daha barbadeessa. Meeshaalee muuziqaas baay'ee taphataa ture. Sababa kanaaf hawwisoo ABO'ttis makamee aadaa, wallee fi eenyummaa Oromoo mul'isuu irrattis gahee guddaa taphatee darbe. Eebbisaan bara 1991 fi 1992 guutummaa isaa Oromiyaa keessa naannoo adda addaa kibba lixaa giddu galeessa dhiyaas deemee weellisaas ture. Sirboonni isaa sirba addaa yoo ta'an, ergaan isaanii garuu warraaqsa yookaan riivoluushin kan kakaasan turani. Eebbisaan sirboota isaatiin hacuuccaa uummata Oromoo irra ga'e ifatti baasee kan ibse yoo ta'u, karaan ittiin Oromoon mirga isaa gaafatuufis falmatus ni ibsa ture. Eebbisaan ilma Oromoo garaa isaa guutuudhaan uummata isaa Oromoo kan jaallatuu fi gara laafessa garraamii namaas ture. Eebbisaan namoota gargaaruu baay'ee jaallata. Maatii isaa, firoota isaa, ollaa isaa, hiriyoota isaa, namoota gargaarsa barbaadan kamiyyuu gargaaruuf nama duubatti hin deebines ture. Eebbisaan sabboonaa nama aartii jaallatuu fi jaallatamaa namaati. Dhalatuma isaarraa kaasees gootummaa isaatiin beekama. Erga ABO'n biyyaa ba'ee eegalees gaggeessitoonni ABO biyyaa baqatanii ABO dhoksaadhaan socho'uun jalqabee boodallee Eebbisaan sirba isaatiin hammeenya mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u ibsuuf duubatti hin deebine ture. Eebbisaan goota ija jabeessa kan hin sodaannee fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u balaaleffachuurraan duubatti deebi'ee hin beeku. Eebbisaan ija jabeessa waan ta'eef ifaan ifatti ajjechaa fi sarbama mirga mootummaa Itoophiyaan uummata Oromoo irratti raawwatamu yeroo mara waan balaaleffatuufis ilaalcha mootummaa keessa akka galusa godhe. Humni waraanaa meeshaa hidhatee mana isaa kan naannoo Ameerikaan baasii Finfinneetti gara kaabaatti argamu Shiroo Meedaa ganda duwwaa tokko cabsanii seenuun ergamtuu humna nageenya mootummaa Itoophiyaatiin gaafa hagayya 30 1996 mana isaa keessatti Finfinneetti ajjeefame. Reeffa isaas mana isaa keessaa gad harkifamee konkolaataa Land Roverii kan lakkoobsa eeyyama mootummaa qabu yookaan Government License Plate'n fe'amee gad ba'e. Ergamtoonni mootummaa warri ajjeesanis yeroo reeffa isaa kana fuudhanii ba'anitti jalqaba namoonni karaarraa akka deeman godhanii dhukaasaan namoota gara mana isaaniitti ol deebisanii, namoota dhukaasa dhaga'anii gad ba'anis gara mana isaaniitti akka ol deebi'an ajajanii. Reeffi isaa konkolaataa duubaan hidhamee akka sareetti lafarra harkifamee uummata Oromoofis maatii isaafis madaan qorre ta'ee darbe.
Eebbisaa Addunyaa boolla kee bookni haa guutuu nagaan boqadhu seenaan si yaadataa bara baraanis onnee uummata Oromoo keessa jiraattaa.